namoonni asii giiftii walii kennaa oolan baay'een isaanii giiftii tokko doolaara 500 yookiin doolaara 300 bituun qarshii 20 doolaarri 300 amma birrii bilaak maarkeetitti qarshii 27. Qarshii 27 sheerii bitatte leenca tokkittiidhaan bar leenca tokkittiidhaan sheerii bitte yoo keesse dookumanti sii ta'a. Dhaloota barsiisa. Siinilleen abbaa aksiyoonaa taasisa. Bu'aa keetiin deebitee aksiyoona biraa bitachuu dandeessa. Sana booda maal goote jechuudha investimentii barnootaa irratti bobbaatee jechuudha. Waan baay'ee tuttuqnee waan salphaa ta'een saba dhaqqabuu ni dandeenya. Dabtara qarshii 500 binnee dabtara 10 qarshii 50 yookiin qarshii 56 560 binnee barataan tokko akka sammuu nagaa baratu gochuu dandeenya. Akka asiif asitti sabjektii tokko gara bitaatti sabjektii tokko gara mirgaatti akka inni hin barreessine gochuu dandeenya. Waa'ee bakka akka inni hin dhiphanne kan inni dhiphachuudhaa qabu waa'ee bakka sammuusaa keessatti kuufachuu malee waa'ee dabtara qusatee barreessuu akka inni hin dhiphanne. Na jalaa dhumaa laata jedhee akka inni hin dhiphanne. Yuunifoormii akkamiin uffadha? Nama wajjiniin akkamiin wal fakkaadha? Moo dhaqeen ganda kiyyarraa barreessifadhee harka qalleeyyii ta'uu koo daayiriktaratti himadhee yuunifoormii malee na barsiisaa jedhaan. Yuunifoormiin baay'isoo kan hiyyeessaati beektaa? Miiciteetu deebitee uffatta. Isumayyuu immoo dhabda beektaa immoo deebitee. Maaliif? Yoo kan sooressaa taate waliin qixxaattu inni tokko haaraa bitate inni tokko haaraa inni tokko moofaadha. Saniif iyyuu wal qixxeessaadha waan ta'eef wal qixxaachuu iyyuu hanqatta takka takka qullaa deemta. Erbee teessoo mucucaataa akkatti teessuu dhabda. Saniif sana nutti namoota tokko tokkoo fi baay'ee salphaa fakkaata. Garuu immoo jireenya namoota baay'ee jijjiiruu danda'a waan ta'eef iyyuu dhaloota barsiisuu, dhaloota gargaaruu. Dhaabbanni gargaarsaa baay'een jiraachuu dhabuu danda'a. Garuu Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaatti karaa dhaabbata keessanii egereedhaa fi barattoota 10 fi yuunifoormii bituun barbaade yoo jedhan ollaa isaanii barattoota yuunifoormii bitachuu hin dandeenye 1,000 barbaadanii argachuu danda'u. Gadi ba'anii nama 10 barbaade yoo jedhan namni 1,000 galmaa'uu danda'a. Isinii gala miti rakkataan baay'eedha waan ta'eef iyyuu gargaaraatu dhabame malee salfishiitu baay'ate malee dhibaa'aatu baay'ate malee saniifi akkasittiin yoo irratti deemame gaariidha. Mirees silas konnekshinii si jalaa citeetu carraa madii kennine anis immoo deebisee irratti ibsa dabalataa kenne si jalaa isaatii fudhannee nu of galchi kunoo ammallee qalama ofirkaa qaba. Qalamni kun biikiidha. Qarshii meeqadha? Itti fufi. Ayyee galatooma. Dur meeqa ture amma meeqa? Sa'aatii 75 biteera irratti fakkaatee hunda gurguruudhaaf. Obsa dhiifama waliin na deebisuu dandeessaa sagalee na deebisaa. Tole viidiyoodhaan akka seentu yoo naaf waadaanaaf galte qofan si deebisa. Okay, niin gala abshir. Tole bakka sirreeffadhu tona ergi sin deebisa ayyee. Amma gatii isheen beeku obsa. Ergan iskiriptoo bitee waggaa hedduu. Ayyee tole irraanfateera. Ayyee. So dhuguma yaada gaarii kaasaa jirtu keessumaa jalqaba obboleessi koo Ahmed kan inni kaasee yaada baay'ee bishaataa ture. Kanaaf iyyuu nuun seene beektaa. Seenuuf karoora hin qabuun ture. Gara jiimii deemuudhaaf qophiitan jiran ture. Yaada bayeessa kaaftanii. Sagalee barnoota kana keessatti. Sagalee xiqqoo ishee ol dhugaas. Nuti lallaba barre moo qulqullina barnoota kana keessatti wantoota ammoo dhaga'ama akkam? Ni dhaga'ama. Xiqquma guddisa cufanii malee hin dhaga'ama. Neetwoorkiin sirriidha jedhetti fufi. Okay, galatooma. Wantoota namoonni tarii yeroo akka hanqinaatti kaasan hanqina qulqullina barnootaa biyya sanaa keessatti kaasan kaleessa tokko kaaseen ture. Maali waa'ee afaanii faana wal qabate jechuudha. Namoonni maaliif sababa hedduu kaasu garuu sanayyuu hundaa'uun deebisaniitu kan rakkina ture akka wanni itti kaasu beektaa akka efficiency yookaan immoo akka tuulii itti madaallii tokkottidha kan isaan kaasan. Kanuma rakkinayyuu fide deebisaniitu akka tuulii itti madaalanii qulqullina sanattiin madaalanii itti kaasanii haala hin taaneen dhukkuba hin taaneef qoricha hin taane yeroo isaan kaa'antu baay'ee garaa nama nyaata. Har'a waan lama kaasuun barbaada. Qulqullina barnootaa keessatti tokko fedhii dhabuudha. Fedhiin dhabuun barataa qulqullina barnootaa keessatti roolii guddaa taphataa jira. Kuni akka biyyaattis akka giloobaalaattis jira baay'ee. Biyya keenya qofaatti miti. Biyyuma kamiyyuu yoo deemte amma barataan sadarkaa elementariitti fedhiinsa gadi bu'eera. Garuu biyyoonni maal qabu istaandaardii qabu beektaa. Hamma kutaa 12tti barnoota fixuun leegaasiidha. Biyya hedduu keessatti. Leegaasiidhas maandeetariidhas. Achi keessatti maal barattaadha? Konteentiidha inni biraan. Achi keessatti maal barattaa? Amma kutaa 12tti
4 skills kan jedhaman jechuudha. Kan akka dubbachuu, dubbisuu, barreessuu. Warreen kana baratta sirriitti perfeektii taate bahuu qabda. Kan biraa maal baratta amma kutaa 12 barnoota sadarkaa duraa jedhamu kana keessatti critical thinking baratta. Kan biraa maal baratta? Logical argument baratta. Kana barattee kana bishaattee yoo baate kutaa 12 yoo fitte ganaa ati PhD Masters qabachuudhaaf yeroo umurii kee haati ta'e kana hojjettee bu'aa buusuu dandeessu kana calliftee mana barnootaatti fixu. Isaa booda dhalli namaa har'a saree leenjiseetu waa hojjechiisaa jira bara. Dhalli namaa iskiilii kana arfan qabaannaan critically think gochuu dandeenya, logically argue gochuu dandeenya. Waan barbaadetti leenjise leenji waggaa tokko laadhuu fi leenji waggaa 7 laadhuu fi ogummaa irratti leenjifte efficiently hojjechuu danda'a dhalli namaa. Kun har'a biyyoota westernii keessatti hojiirra oolaa jira. Har'a isteetonni baay'een biyyan keessa jiraadhu keessatti duratti maastersii gaafatu duratti college association degree gaafatu beektaa. Har'a kutaa 12tti gadi buusaa jiru. Kiraateeliyaalii sana jechuudha. Uumaa umurii yeroo sanatti barnoota keessatti gubuun maaliif addunyaa kana kan jijjiire nama barate miti bare. Nama baranneetu waa uume addunyaa kana. Hundi isaanii college droppiidha namoota inventii guddaa uuman addunyaa kana keessatti yoo ilaalte. Inni barate garuu maal godheedha? Isa uumame sana babal'ise. Isa uumame sana foormii qabsiise, hin babal'ise. Inni akka uummata hunda bira ga'u godheeni. Inni barate waan uumame kan ati barattu bari. Barnootuma jechuun mataansa waan uumame kan ati barattu. Inni uume eessaa fideedha? Natural gift. Dhalli namaa kun inbornii kan ta'e dandeettii adda addaa qaba hundi keenya. We are special people. Ahmed Yoga, he is special by him now. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanti guddaan nu rakkisaa jiru wanta itti specialitaat ni wanti guddaan rakkina ta'e wanta ittiin inbornii taane sana argachuu dhabuu keenyatu nu rakkise malee waan tokkoon hundi keenya bari gitan qabnu waan tokko addunyaa kanarratti yeroo dhalan we are gifted by one thing. Kanaaf fedhii dhabuu keessatti kurroolii guddaa gaafatama akka haala qabatamaa biyya keenyaatti sii deebi'a. Har'a namni tokko PhD barachuudhaan waggaa meeqatti fudhata average-dhaan waggaa 30-35 isatti fudhatu? Fudhata. On average. 20 olee. Dhalatee jechuudha. Amma waggaa 35 ga'utti PhD isaa qabata. Namni kun eessatti barbaadamaadha? Waradaa irratti barbaadamaan jiru ganda irratti. Ulaagaan barnoota yeroo tokko yeroo ba'an aana irratti PhD gaafachaa jiru. Achirratti namichi kun riisarchii hojjetaadha. Qonnaan bulaa tokko leenjisiitii bakka sana kaa'e. Leenjii ji'a jaalaadhuufiiti. Hamma namni sun hojjetu hinuma hojjeta. So maaliifidha? Why we are wasting? Kan inni kaase maaliif barannaa? Maal barannaa? Eenyuun baranna kan inni jalqaba kaase? Isa kana faana wal qabata beektaa? So erga qonnaan bulaa tokko nama kutaa 12 fixe tokko kanan siin jedhe jalqaba. Sana keessa darbee ulaagaa kana arfan nama guutu tokko leenjiftee hojii sana hojjechuu danda'a erga ta'ee PhD waggaa 35 guutuu tokkoffaati umurii kee qofa miti kan ati koostii gootu bare. You are wasting your time, you are wasting your money, you are wasting your life, you are wasting the country's resource. Maaliif barbaachise kun? Inni kun karaa tokko kaasuun barbaada. Karaa biraa karaa namoonni hin hubanne qulqullina barnootaa keessatti ilaalcha hawaasni keenya qabudha tokko. Isa kana akka yaadaattis akka sababaattis namoota kaasan yeroo baay'ee nagarre beekta. Ilaalcha nuti qabnu barataa dadhabaa jechuun maal jechuudha amma kilaasii keessatti yaaddanii beektu. Barataa dadhabaa. Qormaata barsiisaan kee tokko qormaata barsiisaan kee tokko hir'isuu tokko siin jedheetu 0 siin jedhamiti. Qormaata irratti isa kana siif fida. Tokko hir'isuu tokko bakka duwwaa jedheetu isa kana filannoo keessa siif fida takkan bakka duwwaa guutii jedhee siif fida. As simple. Namni tokko haala addaan namni yaadu tokko akkan siin jedhee namni kun uumamaan haala adda addaa yaada. Namoonni addunyaa kana jijjiiran namoota haala addaa yaadanidha.
namoonni normaalii ta'an regular personiin addunyaa kana keessatti contribution tokkoon qabu. Wanta jijjiirama dhufe tokko babal'isuurraan hafe. Balballoomsuurraan hafe contribution tokkoon qabu. Nama haala addaadhaan yaadudha yeroo baay'ee addunyaas kan jijjiire kan waan tokko revolutionii fidus nama tokkorraa qabe. From a single person. Amma barataan kun tokko hir'isuu tokko sun bakka tokko dhayyee yoo achisii kaa'e barataa kanaanatti dadhabaadha ittaani. Yeroo qo'ate sana inni haala inni ittiin seefii godhe sanatu adda ta'uu danda'a beekta. Haala inni ittiin seefii godhe. Ati yeroo gaafatamtu kan ati deebiftu wanta ija keerra jiru miti. Wanta gurraa dhageesse oddoo seefii goote sammuu kee keessa long time memory fi short time memory qabna. Achi keessa dhaqxeetu piikii gooteetu deebii sana deebiftu. So barataan sun yeroo qo'ate sana tokko hir'isuu tokko jedhee kan inni seefii godhate tokko jedheetu ta'uu danda'a. Isuma sana deebisee ni namni kun. So barsiisaan sun barataa sanaan dadhabaa jedhamee demoralized ta'a malee haala inni itti yaade sana gaafatame maaliif kana jette naaf ibsi akkamitti tokko hir'isuu tokko akkamitti ta'a naaf ibsi jedhee namni gaafatee beeku jira. Hayi dadhabaa hundumtuu jechuudha kun immoo maan beeku. Indaan barataan dadhabaa kilaasii keessa jiru isa cimaadhaa qorroo jeesuma cimaa jajjabeessa malee. You know? Albert Einstein beektu miti yeroo meeqa kufee jedhama elementary keessatti. Galileo moo isa kan saddeet kufe jedhamtu. Kan inni kufe waa dadhabeetu miti bare. Kan inni kufe kan namni madaallii namni jechuudha. Madaallii namni baasee fuuldura kaa'ee sana haala isaan baasan sanaan hubachuu fi dadhabe. Haala ofiisaa dandeettii isaadhaan hubachuutu faana isaa deemuu dide beekta. Sammuu cimaa chaalenjii isa godhu akkasii waan qabuufi. Akka namni seefii godhetti seefii gochuu dide. Akka ofii barbaadutti seefii godhe beekta. So internal matters kanan jedhu kanaati. Internaalii namni adda adda. Kanaaf barataa dadhabaa jennee yeroo baay'ee kan qubatti qabnu dadhabaa lamatu jira walii lama. Tokko dadhabaa internal matters isa godhutu jira. Seefii gochuu hin danda'u. Waan ati itti himte seefii hin godhu. Hin si dhagaa garuu seefii hin godhu. Wanta ofii barbaade seefii godha beekta. So isa kana kaasuun barbaadaa galatooma yeroo keessanii fudhu yaada gaarii irra jirtu. Anis gara jiimii koon deema yeroo baay'ee bal'inaan taphanna yoo yaada akkasii yoo jiraata. Abshir rakkoon qabu nutis inuma sin affeerrannaa waltajjii irratti sin barbaannaa inafin immoo gaafa jimaataa galgala sa'aatii 3 irratti diskashinii isa ta'u dibeetii rakkoon qabu inni guddaan yaada qabatanii deemuudha waan ta'eef iyyuu maaltu maatar godhaati jira qulqullina barnootaa dhabamuu isaatiif sababiiwwan maalii barataan akkamitti baratuudhaa qaba barsiisaan illee akkamitti hubatee barsiisuudhaa danda'uu qaba jennee akkaataatti deemnu sanarratti turteetta jimaata galgala torban kaleessaa sa'aatii 3 irraa kaasnee itti deemna amma akkuma galumsaatti nashiidaan kaleessa jalqabe sana xumuruudhaaf daqiiqaa 49 waan ta'eef isa xumuruudhaaf an seenee galatoom ulfaadhu mirrees gadaamee waan jettu namni hunduu waa jedheera Idrisii fi gadaa tafee galatoom mirrees kiyya gadaan dubbisuu jaallata. Ayyee galatoomaa yooyyaa isiniin jedheera hunda keessan baay'ee isin jaalladha. Waan asirraa isaa jirtan baay'ee bareedaadha. Ahmadiin hin beeka. Ahmadiin hunda dura viidiyoon yeroo tokko hojjetee yaadadha hoggaannaa isaa ture. Viidiyoo sana baay'een jaalladha. Ahmad laayik illee godheera. Isa illee yerootti dabarsite sana iddoo jirtu sana baay'een jaalladha. Namoota akkas dhugaa dubbatan illee hedduun jaalladha. Nama akkasiin turre of eeggadhu namicha natti fakkaata. Isa natti fakkaate. Sammuu kee keessa jira dhugaa waan gaarii nama hojjetu sammuu kee keessa. Of eeggadhu fageenya ol kaate kanaan yoo gad deebite kufaatii hin taane kufta. Yaa namicha nana of eeggadhu jedheetu dubbata. Balaliin tokko xiyyaarri tokko yoo lafarraa ka'u uumama jirurraa baay'ee isaa ol ka'ee balali'a beekta. Yoo siistamni isaa sun akka balali'u sana isan fufsiisne gubbaarraa siistamni isaa karaa irratti yoo bade yookiin balalii yoo dhaabe iddoon ga'een balalii yoo dhaabe hin kasama burkutaa daaraa ta'a hin gubata waan ta'eef iyyuu ofiin jedhee ofitti of akeekkachiisa. Amma waan akka yoo barbaadde namoota fuulduratti waadaa ofiif galii namoonni tokko immoo sana yaadeeti natti fakkaata ustaas kan inni jedhee gadaa itti fufi namoonni qulqullina sagaleetiif akka ta'uufis jajjabina mana kanaatiifis akka ta'u riyaakshinii keessan taaptaapiidhaanii fuula kiyyarra tuttuquudhaan haa ta'u galatooma ulfaadha gadaa itti fufate. Hayyee galatoomi obsaa kiyya yeroo baay'ee mana keenan dhufa. Rakkoon jiru yeroo baay'ee mana kan keenan dhufa ani garuu waqtii hoggaanatti tolu natti galu barri tokko barreessee akka tana galchitu fedha yeroo tokko immoo hin galu akkasiin taa'ee dhaggeeffadha yeroo baay'ee isin hordofan.
iddoo biraatti illee jechuudha namoota kan biraallee akkas yoo natti tolu yoo tooppikii sanarraa waan jedhu qabaate yeroo muraasa fayyadamee jechuun hin barbaada. So haala qulqullina barnootaa irratti fakkeenyaaf obboleessi keenya amma waan kaase yeroo baay'ee biyya keenya keessatti haala qulqullina barnootaatti barataan dadhabaa fi barataa qaxalee jedhamee barataa giddugaleessa jedhamee bakka 3 bakka 4 akkasitti hin qoqqoodama. Kunniin garuu haala ilaalcha hawaasaa yookaan immoo barmaatileedha. Biyyoota guddatan keessatti garuu akkana miti. Fakkeenyaaf barataan tokko namni tokko agartee dandeettii mataasaa qaba waggaa dhalatee dandeettii isaa sana diskavar godhuudhaaf immoo namoota isa bukkee jiran karaa maatii haa ta'u karaa barsiisaa ta'uu akkanaan gargaaramee dandeettii isaa sana diskavar godha yookaan bira gahaa jechuudha. Biyya keenyatti garuu dandeettii kee bira gahuudhaaf yookaan immoo dandeettii uumamaan sii kenname bira gahuudhaaf ofii keetii tattaaffii ati gooturraan kan hafe namoonni naannoo kee jiran barsiisaas ta'ee maatiis ta'ee hagas maraa deeggarsa yookaan gargaarsa isaan sii godhan irra chaalenjii isaan si qopheessantu caala yookaan immoo mudannoo garaagaraa akkatti waan dandeettii keessanaan hin milkoomne waan si godhan hin jiru. Keessattuu biyya Afrikaa keessatti jechuudha. Itoophiyaa keessa qofa osoo hin taane walumaa galee yoo haasofne jechuudha. So nama carra qabeessaa fi nama cimaa ta'edha kan kaayyoo isaa bira gahu kan dandeettii isaatti illee milkaa'u jechuudha. Garuu namni hundumtuu dandeettii mataa isaatii qaba. Sababii kanaadha yeroo baay'ee gaaffii baay'ee yeroo natti dhufananii maaliif biyya Afrikaa jedhamtu kun hiyyeettii taateen jedha yeroo baay'ee fakkeenyaaf biyyoota addunyaarra jiran waggaa keessuu biyya Afrikaa hiyyummaadhaan duubarra argamti yookaan duubatti haftee argamti. Afrikaan duuba dhalatte moo kan jedhudha. Garuu seenaa yoo dubbiste waan kan biraadha. Biyyoonni guddatan keessattuu Awurooppaas haa ta'u Ameerikaanii qabeenya isaan ittiin guddatan dinagdeen isaanii kan biyya Afrikaa irraa as waraabamedha. Har'allee immoo Afrikaa keessa qabeenya guddaatu jira. Kanaafiyyuu yeroo baay'ee dandeettii hin qabnu yoo ta'e beekumsa hin qabnu yoo ta'e warqee irra teenye dhakaa nutti fakkaata jechuudha. Kanaafiyyuu warqee irra bira teenyu kana warqee argachuudhaaf diskavar godhuudhaaf beekumsi baay'ee nu barbaachisa jechuudha. Keessattuu addunyaa walxuxaa mataati kana keessatti hawaasa keenyaaf barumsa gahaa barbaachisa jechuudha. Keessattuu aadaa dubbisuu qabaachuu, aadaa seenaa dubbisuu, aadaa kitaabilee garaagaraa dubbisuu jechuudha. Kitaaba dubbisne kana immoo yeroo baay'ee namoonni mana barumsaatti barachuu hawaasni keenya maal jedhaa? Digirii 2 qabaachuurra giroozerii yookaan mana nyaata tokko qabaachuu hawaasa jedhamu keessatti waan alanneef baay'ee of eeggannoo gochuu qabna. Barumsi baay'ee nu barbaachisa. Hawaasni keenya akkas jedhu keessattuu warri jara keenyaa jechuudha. So asirraa maalii kaasuu barbaadeenii barumsa illee immoo jechuun beekumsa argannu illee mana barumsaa keessa qofaamne hawaasa jiraannu keessa irraa hin argannu. Mana barumsaatti persentii 25 caalaan argannu garuu irra caalaa kan barannu hawaasa keenya irraa persentii 75 hin baranne jedhu beektonni tokko akka kaasanitti. Sababiin isaa wantoonni naannoo kee jiran influensii godhu waanta ta'eef muuxannoo jireenyaa illee waan baay'ee baratta. Kanaafiyyu yeroo barannu yeroo baay'ee wantoota haaraa fi osoo hin taane wantuma naannoo keenya jiran kana diskavar goona itti fayyadamuu barra yookaan immoo saayinsii itti fayyadamaa. Fakkeenyaaf hojii qonnaa yoo ta'e qonnaan saayinsii mataasaa qabaa. Barsiisuu yoo ta'e barsiisuun saayinsii mataasaa qabaa. Waa hundumtuu nyaata qopheessuu ta'u waan garaagaraa ta'u waan hundumtuu saayinsii mataasaa qaba. Saayinsii kana yookaan tooftaa kana gaafa barre immoo wanta hojjennu kana sirna qabeessaan hojjennee hojiin keenya hojii qulqullinaa hojjennee hawaasa tokko ofii keenya tajaajila lammaffaa hawaasa keenya illee tajaajiluu dandeenya jechuudha. Kanaafiyyuu barumsi jireenya hawaasa tokko keessattis, diinagdee biyya tokko keessattis, guddina biyya tokko keessattis gahee guddaa taphataa jechuudha. Yeroo baay'ee immoo namoonni beekumsa qaban, barumsaan illee sadarkaa guddaa irra qaban biyyoota Afrikaa keessatti sadarkaa carraan hafuu isaanii baay'ee xixiqqoodha. Sababiin isaa iyyuu haalli mijataa waan hin jirreef gara biyyoota guddataniitti nu jalaa deema. Akka Afrikaatti yoo ilaalte. Kun maaliif jettee yoo gaafatte iddoon hin kennamuuf namoota barataniif yeroo baay'ee akka isaan wanta sana irra shaakalaniif. Lammaffaa immoo namoonni baratan kunillee chaalenjii sana fudhatanii yookaan immoo dadhabbii sana fudhatanii biyya isaanii osoo misoomsanii kan jedhu irratti yeroo baay'ee namoota wajjin hoggaa akka haasofnu kanarratti yaada kiyya kaase. Inni kan biraan yeroo baay'ee mana barumsaa keessatti hoggaa barannu obboleessi keenya kaasee ture. Tokko iddoo tokko yookaan immoo waan pilaasii walqixa 2 ta'a jette. Akkamitti 2 ta'a yoo jette barsiisaan yookaan si kabalataa yookaan mana barumsaatti haamtaa yookaan immoo dadhabaa jedhamti. Garuu barataan suni sababii mataasaa qaba hin galleef taanaan gaafachuun isaa sirriisaadha. Sababiin isaa fakkeenyaaf tokko iddoo tokko ta'a jette. Siif 11 ta'an garuu 11 natti fakkaata yoo gaafate biyyoota guddatan keessatti mirga isaa akka barbaade gaafachuu ni danda'a. So kanaaf dhaloota amma jiru kana keessatti dhaloota gaaffii gaafachuudha waanta ta'eef barumsi baay'ee barbaachisaadhaan jedha. Ani illee jireenya kiyya keessatti baay'een jaalladha dubbisuu akkasumallee wantoota haaraa baruun jaalladha. Keessattiyyuu immoo barumsa baradha keessatti yeroo baay'ee wanta baradhu gara aadaa kootti deebisuu ilaala.
Fakkeenyaaf sirna gadaa keessatti kun maal fakkaata? Naannoon jiraadhu keessatti kun maal? Hawaasni naannoo kiyya akkamitti kana ilaala? Fakkeenyaaf biyyooti guddatanii akkaataa isaan itti riizin godhan yookaan immoo akkaataa isaan itti waa sababeessanii yaadanii wanta kan keenya irraa adda ta'e miti nutu hin beeku malee sababii afaan Ingiliffaatiin nutti himanii malee wanni sun kan keenya waan fakkeenyaaf dimokiraasii haa ta'u haala jiruuf jireenyaa haa ta'u akkaataatti waanota tokko ibsan haa ta'u fakkeenyaaf kalendarii haa ta'u sirna amantii haa ta'u waan hundumaa qabna garuu sababii tokko diinagdeedhaan duubatti hafnee jirru akkasumallee beekumsaan duubatti hafnee sirna haala barnootaatti duubatti hafnee jirruu fi kan keenya itti fayyadamuu waan hin barreeffidha. Kanaafiyyuu keessattuu dhaamsa kiyya dargaggoo akka kiyya yookaan qeerroodhaa fi kanan jedhu ammallee sooshaal miidiyaa irra kanarra wantoonni baay'een influensi waan nu godha waan jiruuf kitaaba haa dubbisnu kitaaba Oromoo fakkeenyaaf yeroon deemu shaantaan koo yookaan boorsaan koo shaantaa jira afaan Oromootiin hin beeku shaantaa waan jedhamu boorsaa kiyya kitaabaan kan inni baay'atu huccuu caalaa jechuudha. Kanammoo